Oromiyaa Media Network rawduteen tajimaat gaaf waxabajji diddami afurii barkum lamaaf diddami lamaaf qabanne dhiyaan keessan gafoot isaanii san deemina godin Baale magaal roobee dabalatee baay'ee qaamolee mootummaa uummata hidhuuf dararaa jiraachuu jiraattota bilbilaan OMN itti maane gaazexeessitoota ONN lam dabalatee hore mootummaa coomsa Oromiyaa jedhamu warri himataman abbaan seera jijjiiramuuf gaafatanii jedhu Ne'imaa Umarirra dhagee waraanni bilisummaa Oromoo woboo lol qindaa kibbiliti shaggarii dhiyoota waraan mootummaa waliin taasisaa jiruun humnoota mootummaa gatu dubbat waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa magaalota eegumsi qaban keeggala jiraachuu ka dubbat ajajaa waliigal abaa woboo marroo dirribaa haaraa mootummaan barbaad kamiinuu keessummeessuuf qophii jirraa jedha Siraaj sabaaf dabalata qaba dhaabbati biyyoota gamtoomanii ajjeecha torbe darbu Wallagga lixa gibbii godhamirra qorannoo walabaa hatattamaaf gad fageenya taasifamu qaba jechuun gaafate pilaaneetoti addunyaa teenna gugurdoon shan har hiriiranii waliin mul'achuuf beellam qabatan jedhan eegi barkum lamaaf afurii jechuun waggootan 18 duub jarri wal arguuf jira oduu teentala keessa bal'innaaf filanne jira. Harkafune akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan isaati kana qabannee dhiyaannee jirra Abrahaam Birruutu oduu isinitti hima. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ajjeechaa xumura torban dabree Wallagga lixaa gimbiitti raawwate irratti qorannoon walabaa hatattamaa fi gadi fageenyaa akka qoratamu gaafate. Gochaa kanaan guddaa rifachuu ka dubbatan Komishinarri Olaantuun Komishinii Mirga Namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Michel Bachelet ajjeechaa kanaan namoota miidhamaniin alas kanneen qe'eerraa buqqaan jiraachuu qulqulleeffannee jirra jedhan. Mootummaan gochaa kanaaf waraana bilisummaa Oromoo yoo himatu waraanni bilisummaa Oromoo immoo gochicha mootummaatu raawwate jedhee jira. Addi bilisummaa Oromoo Koongiresiin Federaalawaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo akkuma dhaabbata mootummoota gamtoomanii qorannoo walabaa gaafachaa jiru guyyoo aariyoo gabaasa bal'aa qindeessee jira. Conflicts have largely been fueled by groups demanding more land and power. Dhaabbati biyyoota gamtoomanii United Nations ijjeechaan dhum torbe dabre keessa lixa Oromiyaa gimbiitti uumamu lubbu qulqulloota nyaata qaama walabaatiin qoratamu qabaa jedhe. Ijjeecha godhamteen guddoo rifachuu ka dubbatu Koomishinarri Olaantuun Koomishinii Mirga Namummaa United Nations Michel Bachelet haleella garee mootummaatiif waraanni bilisummaa Oromoo walitti waakkachaa turan kanaan namooti dhibbaan lakkaa'aman dhumoo kanneen lakkoofsaan kum lam caalan immoo qe'eef qabeenyi isaanirra buqqa'u qulqulleeffadhe jira jedhe. Gochi kaneessa lixa Oromiyaa dheedi tolee godham jedhan kanaan paartileen siyaasaa Oromoo aabaa of kaafaa'uun gadditti dhagaam ibsachuun qorannoo walaba akka godhamtuuf gaafachaa turan. Haleella kan hordofe sirni biltsiginnaa waraan bilisummaa Oromoo woboo himachuun tarkaaffii akka fudhatuuf yoo dhaadat. Waraanni bilisummaa Oromoo mirga ilmaan Oromooti qabsaa malee namijjeessuun aadatii waan hin taaneef qaamni walaba addaan nu baasu jechuun The Oromo Liberation Army has been blamed for the attack, but it says it is not involved. Ijjeecha namoota nagaa hawaggoottan sadeen darban kutaalee biyyattii hunda keessa godhama jirtuun qulqulloota hedduu hojjeefaman. Bulchiisi Abiy Ahmad qaamolee biraa qabu waan dabartetti gaafatan fudhachuus ta'e seera kabachiisuuf waan haaraa tokkollee fiduu hin dandeenye. Taatee kan hordofe duub mootummaaf miidiyaaleen isaa kun barata waraan bilisummaa Oromoo himachuu irratti argama. Waraanni bilisummaa Oromoo yookaan woboon PP'n sababoota lamaaf gocha kan ufumaa gootina taqachuu jirti jedha. Tokkoffaa yakkoota walloof gambeella dabalatee Oromoo irratti dalagamaa turan kan viidiyoon isaanii dhiyeen kan miidiyaa irra baat kan garballeessuuf lammeessoon immoo marii araara kan godhamuuf jirti keessa maqa balleessiin dhiibee na baasuuf lubbuu qulqullootaatiin daldaluu jira jedha. Wamtaa teefuduu waajirri mirga namoomaa United Nations kun ragaa uummata irra argadheef gabaas walitti qabadhe namooti qawwee qaban gandi tolee ganam saati sadi seenu dhukaas bananii namgatanii jedha. Haleella naannoo saati afuri oliif turti jedhan kanaan duub namootan dhumaniin alallee manneen hedduun ibiddaan barbadaa'uuf namoonni baay'een lakkoofsi isaanii gamman beekamnu butamuun ees buuteen isaanii dhabamuu raga qab jechuun barreesse. Unlawful killings and extrajudicial executions, torture.
Gaazexeessitoota ONN lamaan dabalatee koree mootummaa ce'umsaa Oromiyaa jedhamuun namoonni himataman abbaan seeraa akka jijjiiramuuf gaafatan. Namoonni kunneen gochii loogummaa waan nurratti raawwatameef abbaan seeraa nuuf haa jijjiiramu jechuun mana murtii gaafatanii jiru. Na'imaa Umar abukaatoo isaanii dubbisuudhaan gabaasa bal'aa qindeessiteerti. Galmee Qaasim Abdullaahi jalatti kan himataman namoonni 17 yakka mootummaa fonqolchuuf yaaluu joon himatamanii dhaddacha mana murtii waliigalaa Oromiyaatti deddeebi'aa jiru. Himatamtoota 17 kana keessa gaazexeessitoonni ONN Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amanuus yakkuma wal fakkaataan himatamanii jiru. Galmeen himannoo abbaan alangaa isaanitti bane ulaagaa yakka ja'amee hin guutu jechuun gurmuun abokaattota hidhamtoota siyaasaa deebii barreeffama mana murtichaaf dhiyeessee ture. Manni murtii waliigalaa Oromiyaas himannoon hidhamtoota siyaasaa kanneenii ulaagaa akka hin guutne amanus himaticha kufaa taasisuun jala murtii kennuu osoo qabu abbaan alangaa marsaa lamaa oliif akka himata isaa fooyyessuuf beellama qabee ture jiru. Himatamtoonni siyaasaa kunneen kunis gochaa loogummaa fi dhiibbaa mirga hidhamtoota siyaasaa kanneenii irratti raawwatamee ture jechuun dubbi himaan abaa'oo yeroo obbo Lammii Gammachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha caamsaa 25 bara 2014 ooleen himannoon abbaan alangaa fooyyee dhiyaatu dhaggeeffachuuf qophaa'us abbaan alangaa yeroo lammaffaaf himata osoo hin dhiyeessin hafee ture jiru obbo Lammii Gammachuu. Haa ta'u malee manni murtichaa ammaas yeroo sadaffaaf utuu abbaan alangaa himata fooyyessu akka hin qabne ibsu carraa himata fooyyessuu dabalataa kennuun beellama qabatee ture jaani. Hariiroon mana hojii abbaa alangaa fi mana murtii waliigalaas qixa kanatti shakkii isaanitti uumuu kan himan obbo Lammiin abbaan seeraa galmee himatamtoota kanaa ilaalaa jiru loogummaa raawwachuu isaaf muffii uumuu ibsu. Dhaddacha guyyaa kaleessaa jechuunis waxabajjii 23 bara 2022 oolameenis hidhamtoonni siyaasaa kunniin mana murtiitti dhiyaachuun muffii isaanii himatanii jiru. Manni murtichaa mirga keenya dhiibaa jira jechuun kan gaafatan hidhamtoonni kunniin abbaan seeraa mana murtii waliigalaa Oromiyaa yakka loogdummaa galmee hidhamtoota irratti waan raawwateef abbaan seeraa akka jijjiiramuuf gaafatanii jiru obbo Lammiin. Bu'uuruma kanaan manni murtii waliigalaa Oromiyaas gaafii hidhamtootaaf deebii kennuuf beellama itti aanu waxabajjii 28 bara 2022tti bulfatee jira. Godina Baalee magaalaa Roobee dabalatee iddoo baay'eetti qaamoleen mootummaa uummata hidhaa fi dararaa jiraachuu jiraattonni achirraa itti himan. Rakkoo nageenyaa irraa kan ka'e hojjennee jiraachuun nutti ulfaatee jira kan jedhan jiraattonni godina Baalee kunneen humnoonni mootummaa wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo waliin godhan irratti yoo miidhaman aarii isaanii uummata qulqulloota hiraarsuudhaan dabarsu jedhanii jiranii guyyoo waariyoo gabaasa bal'aa qindeesse. Godina Baalee darar qaamolee mootummaa nurraan gahaa jiraniif ba'aaf galbobbaaf galchuun dhabne rakkachuu jira jedhan jiraattoti bilbilaa yaada isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Godina Baalee magaalaa Roobee irraa odeeffannoo kana kan isin dabarsu uummata nagaa kararra deemanii caccabsaa jiru shaniitu nutti seenii jedhanii akkasitti uummata fixaa jiru uummanni dhumaa jira. Amma sa'aatii kanatti guutumaan guutuutti daandiin tokko hin jiru, daldalli tokko hin jiru, halkanii guyyaa rakkoo hammaataa keessa jira. Magaala Roobee dabalatee aanaalee gammoojjii cufa keessatti hidhaan malee jabaatteetti fufta jedhan jiraattoti kunneen hojjanne jiraachuuf rakkisaa ta'u keessatti argamnaa jedhu. Dabbi bifaara waan uummata shoror keessa jira kanaaf sababi haleella waraanni bilisummaa Oromoo yookaan woboo loltuu biltsiginnaa irra godhee mo'atamanii jennaan gara magaalaa deebi'uun uummata kararra qabuun gargalchuu jiru jedhu. Aanaa muraasa keessaa aanaan akkaan odeeffadhetti aanaalee akka Gaarfaa akkasuma gandoota baadiyyaa aanota gammoojjii kana keessa magaalaa akka Gubbaa rakkoo ammaatu jira. Humna badi balleessaa jedhu jarriituu ta'uu waboota na baananii jaratu magaalaa kana dheengadda seenii jedhama. Waraana isaaniitiin walitti dhukaasanii mo'atamanii jennaan immoo hawaasa magaalaa keessa hawaasa nagaa uummata waa tokko hin qabne dararaa jiru hidhaan fi jumlaadhaan
jecha waan birii barnoota ijoolleen addaan kutte. Gaagam siyaasaa ha Oromiyaa godinaalee cuf keessa waggoottan sadeen bilxiginnaa deema jiruuf uummatii rakkoo jajjabduu kee jiraachuuf deddeebi'ee hoommata. Sababa tokko malee manidhaa keessa yeroo dheeraaf ukkaanfamanii turfamuun ijjeefamuuf lafa ofirra godaansifamuun jireenya uummataa kutaalee hundi keessa qoruu jirti. Sagalee kana qaqqabaddeen dubbachaa jira. Haalli nageenyaa naannoo keenya jiru baay'ee jabaateera. Ajajaan waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa waraana bilisummaa Oromoo magaalota eegumsa qaban keessa galaa jiraachuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo humna gahaa akka qabuus ibsee jira. Qondaalli olaanaan waraanichaa kun mootummaan marii akka qabeessaaf qophii taanaan abaa'oo waboon qophii ta'uu Marroo Dirribaa ifoomsee jira. Siraash sabaaf gabaasa bal'aasnitti. Marroo Dirribaa lammeessaa yaada BBCf kennee waraanni bilisummaa Oromoo gammoojjii fi baadiyyaa qofa otoo hin taane magaalota eegumsa qaban illee galaa akka jiru dubbateetii jira. Namoota siyaasaa qawwee hidhachiisuun bobbaasanis eegumsa isaanii bira ceehaa jirra jechuun Marroo Dirribaa himeetii jira. Magaalota Gaambeellaa, Gimbii fi Dambidollootti opereeshiniin milkaa'aan adeemsifamu kan ibse Marroo Dirribaa namoota waraana bilisummaa Oromoo balleessine qawwee caccabaa qabu kan jedhuuf waboon akka mootummaan jedhu akka hin taane itti agarsiisne jirra jedhem. Mootummaan Itoophiyaa irra deddeebii waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa yaaddoo hin taane irraan geenye jirra jedheetii ture. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu bakkeewwan hedduutti kan duraa caalaa sochitti akka jiru ragaaleen kutaalee Oromiyaa garaagaraarraa argaman ni mul'isu. Kaayyoon hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo amma lolaa jiru maali? Karaa nagaatiin waan qabsaa'aniif galma gahuun hin danda'amu gaafiiwwan jedhan gaafilee Marroo Dirribaatiif dhiyaatanidha. Kaayyoon waboon amma qabsaa'uuf kan gaafatame Marroo Dirribaa kan abaa'oon dura waggoota 50 qabatee deemaa ture irraa adda miti jedha. Innis uummata Oromoo bilisa bahem kan dhiibbaan siyaasaas ta'e dhiibbaan waraanaa irra hin jirre ijaaruudha. Uummata Oromoo bilisa ta'e Oromiyaa bilisaaf walaba taate ijaaruu danda'uuf hiree isaa ofiin murteeffatu dhugoomsuudha jedhe. Akkasumas uummata bilisa taane sabaa fi sablammoota Itoophiyaa kaan waliin walqixa taane namummaa fi aadaan isaa kabajame waan siyaasaa fi seenaan nuuf malu argannee jiraanna jedhuun fiduudha jedha. Uummanni Oromiyaa walaba taate ijaarachuu barbaada kan jedhu yoo ta'e sana kabachiisuu fi tiksuuf qabsoofna kan jedhe Marroo Dirribaa Itoophiyaa keessatti dhiitamuu fi cunqurfamuu nafeem saboota kaan waliin karaa walqixa ta'een jiraachuu yoo barbaades isas kabachiisuuf qabsoofna jechuun kaayyoo qabsaaniif himeetii jira. Waboon humna waraanaa gahaa ta'e qabaachuu kan dubbatu Marroo Dirribaa lakkoofsaan garuu himuu hin feene. Qabsoo hidhannootti maaliif akka ciche kan gaafatame Marroo Dirribaa lammeessaa ammayyuu uummanni Oromoo bilisummaa barbaadu hin gonfanne jedhe. Kan durii caalaa kan hammaateedha. Abaa'oon yeroo kamuu caalaa amantaa irratti gatee kan galeem bulchiinsa ministeera muummee Abiy Ahmadiidha. Garuu akka ka'uu hin dandeenyetti kan miidhame bulchiinsa isaanii jalattiidha jennee amanna jedhe. Namni dhiiga namaa dhangalaasuu barbaadus ta'e dhiiga dhangalaasuu barbaadu hin jiru jechuun waraanni karaa nagaarra filatamaa akka hin taanes ibsa. Garuu daandii nagaa jedhu kana irratti waan arganne deebisnee dhabne irra jedha Marroo Dirribaa lammeessa. Marroon marii rakkoo furuu ilaalchisee gaafii dhiyaateef ammoo deebii wayita kennu akka daa'imaatti waan xiqqoon sobamee kan galu hin jiru waan barbaannu jira isa ammoo gadi buusnee waan harka kenninuuf hin jiru jedhe. Mootummaan abaa'oo waboon nagaa biyya kanaa keessatti waan gumaachutu jira waliin hojjenna jedhee kan amanamu yoo ta'e nus qophiidha jedhe. Bakka nuti filannetti nama feenu mootummaafis nuufis ta'a jennee kan amannu bakka jirutti taajjabdoonni idil addunyaa bakka jiranitti kan waamichi nuuf godhamu taanaan mariif qophiidha jedhe. Kan alala akka daa'imaatti karameellaan nama gowwoomsanii kan nama waaman yoo ta'e kan gowwoomfamu hin jiru jechuun ejjennoo abaa'oo waboo ifoomsee jira Marroo Dirribaa lammeessa. Odeessa waraanaa kan biraatiin lola qindaa waraanni bilisummaa Oromoo kibba lixa shaggarii fi lixa shaggar tibbana waraana mootummaa waliin taasifameen humnoota mootummaarraan hubaatii geessisuu himee jira. Ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanaa OMN takka himanitti guyyootaan dura magaalaa Dirree Hincinni taleellaa waraanni bilisummaa Oromoo raawwateen loltooti mootummaa 4 yoo dhuman 10 immoo madaa'aniiti jiru. Magaalaa Biloo Abbayyii jedhamuttis waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa qindaa raawwateen loltoota mootummaa 10 fixuu ajajoonni naannichaa himanii jiru. Hidhannoo waraanaa hedduus waraanni bilisummaa Oromoo booji'eeti jira jedhan.
humna mootummaa birmannaaf liibanjaawii magaalaa Abboonnoo irraa dhufe waraanni bilisummaa Oromoo bakka Gaammoo Jibaat jedhamutti eegee lola irratti baneen shanfixuu fi hedduu madeessuu himanii jiru qondaalonni waraanichaa. Humna dabalataa biraa Jibaat magaalaa Shanirraa dhufe bakka Wanjii jedhamutti eeguun waraanni bilisummaa Oromoo lola biraa irratti baneen 4 yoo ajjeesu 8 immoo madeessuu ajajoota waraanaa naannoo sanaatu OMN itti hime. Humnoonni mootummaa haleellaa waraana bilisummaa Oromoo kanaan dallanan manneen uummataa gubuusii himaniitu jiru. Mootummaan gama isaatiin waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa yaaddoo hin taanerra gahee jira jedhee dubbatee ture tibba darbe. Odeessa maddeen alaatiin pilaanetootii guguddoon addunyaa 5 toora galanii haala addaatiin mul'achuuf akka jiran saayintiistootii raaganii. Pilaanetootii har'a jimaatarraa eegaluun haga wiixataatti kutaalee addunyaa garaagaraa keessatti mul'achuuf jiran Meerikurii, Veenusii, Maarsii, Jupitarii fi Saatarnii yoo ta'an bara 2004 as haala kanaan deebi'anii walitti dhufuun isaanii ajaa'iba jedhamee jira. Gabaasa saayintistoota Guyyoo Waariyoo irraa dhageessu. Visible planet in the solar system will come together in alignment. It's called Pilaanettoota addunyaa teenya gugurdoon 5 hiriiranii waliin mul'achuuf beellam qabatan jedhu Meerkuriin, Veenus, Maarsiin, Jupitarii fi Saatarniin faan jimaata har'a yoo samir duumessin jiraan taatu wal qabatanii waliin dhaabbachuuf qophii ta'uu isaanii BBC'n gabaase. Kutaalee addunyaa cufa don taane bakka tokkotti ardooma. Ta'uu baannaan agwiixatu dhufuutti itti fufuun mul'achuu danda'u jedhe gabaasichi. Meerkuriin irra adda ta'een ilnam cufaatiin akka daawwatamu dandeetira. Pilaanettooti kun akka tarree galanii mul'achuuf jira warra keessa saayintistiin Hawaa Profeesar Luusii Giriin nam tokko. Pilaanettooti kunneen toor galanii akka mul'atan waggoottan 18 dur akka nama bar 2004 ta'uu yaadachiisa. Hambood garuu hanga bar 2040 deebinee pilaanettoota kanaan waliin arginuu jedhu. It should be a pretty spectacular sight, but even more, it's almost like Mercury, Venus, Earth, Marsin, Jupiter, Saturnin, Uranus, Neptune, Pluton fan planetot saglan dhalli namar dhaqqab keessa muraas turan. Maatii planetot tan keessa guddayyoof isiin hangafa Jupiter yoo taatu Pluton immoo maandhawar cufaatii jedhan. Guddayyoon square kilometer biliyoon 61.42 weefti. Diqqoon immoo square kilometer miliyoon 1,188 raaf afreesoo lafa dachee yookaan ardi torbaan dhalli namaa jiraachuu jira kana pilaanetota hawwahee jiran kan keessa Jupitariin 63 qabdi. Laftir jiraan tun garuu ji'um tokko keessa marte naannoofti. Dacheen guyyaa sa'aatii 24 marte dhuuf. Pilaanetiin Niiptuun jedhamti garuu sa'aatii 16 galtee ciisusii ragaalee mul'isa. Wamtaa teefuduu guyyootan 3 dhufan keessatti pilaanetota addunyaa gugurdo 5 daawwachuuf jirraa jedhan. Five planet parade in the sky for the first time in nearly 2 decades, actually. Daawwattoota duwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabneet jirra. Qophiilee OMN afaan hordofaa yeroo gaarii qabaadha.